Ayyee kabajamoo daawwattoota keenya kuni Wankoo Entertainmentiiti. Wankoo Entertainmentiin hojii jalqabaa isa jalqabaa jechuu dandeenya. Hojii isa jalqabaa viidiyoo afaan Oromoo tokko fuunee dhufneetoni hiikuudhaaf maalummaa isaa isinitti himuudhaaf qophoofnee jirra. Wankoo Entertainment irra jirtu viidiyoo tokko sirba tokko isinii fuuneerra. Sirba kanarrattis reakshiiniin kennina. Waan gaarii hojjetan ni dinqisiifanna. Waan badaa ta'e immoo yaada itti kennineet fuulduraaf akka sirreessanii goona. Wankoo Entertainment irratti jirtu subscribe, like, share gochuudhaan deeggarsa keessan nu mul'isa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessuu ni dandeessanii. Turtii gaarii akka viidiyoo xumuraatti. Viidiyoon har'a qabannee dhufne Adam Mohammed lallabadheera kan jirudha. Sirba baay'ee miidhagaadhaa fi baay'ee ergaa guutuu qaba. Akkasuma daayirekteerri isaallee Oftaan Nus Faxxanaa jedhama. Daayirekteerri kun nama reefu lafaa dhufaadha waan ta'eef garuu hojiinsaa hojii baay'ee nama boonsudha jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun erga gadhiifamee yoo xiqqaate torbee 3 tokko ta'eera jechuudha. 245 qaba. Yaa ta'uyyuu malee amma sirbichi ilaallamuudhaan malee hin laallamne jedheetiin yaadaa jechuudha. Amma gara viidiyoo keenyattis viidiyoo har'a isin filannee dhufnetti isin dabarsina. Garuu Wankoo Entertainmentis subscribe, like, share gochuudhaan nu faana ta'a yookaan immoo maatii ta'a jechaati. Yaa jalqabna miti? Yaada biraa qabda? Yaada biraan qabu garuu viidiyootti deemneeti yaada keenya ni kenna jechuudha. Viidiyoon Vision Entertainment irratti gadhiifamee jechuudha. Yeroo ammaa kana Vision Entertainmentiin sirboota afaan Oromoo baay'ee babbareedoo ta'an ilaalaa jirta? Jalqabni isaatis baay'ee nama gammachiisa. Abbaa Gadaa ilaalteerta miti? Fuuldura irratti isas ibsuudhaaf kaalcharii Oromooleen ibsuudhaaf fuuldura irratti aadaa Oromoo ibsaa jira jechuudha. Garuu wanti si ajaa'ibu jalqabni isaa jechuudha. Meeshaawwan garaagaraa caccabanii kukkufanii jiranii jechuudha. Anis kanan ilaalee mana irratti isaan fayyadamnu kan akka waa baay'ee jiranii. Kalarii isaatis dasnameedha. Baay'ee namatti halluun isaanii filataniitti yommuu qindeessanitti halluun isaa light correction isaa baay'ee nama gammachiisa. Yeroo tokko maal yaadadhisetti roobsan viidiyichi istaandaardii biyya alaatti waraabame jedhee yoo dubbatte yooma wanni naqaanessu hin jiru jechuudha. Maaliif fiilmiiwwan laayitii akkana fiilmiiwwan garaagaraa irratti argaa jira turre waan ta'eef jechuudha. Amma sirboota baay'ee irratti dogongoraan laallu kaamerumaan kanuma waraaban san straight directly edit godhaniit namaaf geessan. Namoonni tokko immoo baay'ee aartii kana jajjabeessuu hin qabnu directly namootaaf yookiin daawwattootaaf hin kennanii light correction san editing irratti baay'ee babbareechanii nu kennan. Daawwataa baay'ee ofitti argisuudhaafis kan barbaachisan keessaa tokko light correction editing irratti jechuudha. Isaafuu sirba sanis kilippiin sun akka bareedu godhu light correction jennaa jalqaba irrattis kana jajjabeessinee darbuu barbaanna. Dhugaatti dubbachuudhaaf yoo ta'e viidiyoon kun viidiyoo baay'ee nama boonsuu fi baay'ee aadaa afaan Oromoo sirriitti ibsa jennee yaadne akkasumas ergaa gaarii daayirektiingii isaa baay'ee bareeda dhugaa dubbachuudhaaf wachumaa yaadawwan. Isa iddoon akkanaa akkas bareedu biyya keenya keessatti. Haalli isaan itti diroon illee fayyadaman baay'ee bareeda. Asitti uffanni isaaniitis isaanii haala baay'ee bareedee jira. Uffata aadaa Oromoo baay'ee. Shubbistoonni isaa baay'ee wajjin deema. Asitti maaliin arge dubartiin yeroo shubbistu shimalan qabattu yookaan immoo shimala aadaa sirba yookiin immoo aadaa salaaletti walumaa galatti ergaan sirba kanaa jechuudha. Kanaaf dubarri shimalan qabattu yookaan immoo uleen qabattu. Maaliif akka ulee asitti qabatame garuu naaf galuu didee. Maybe namoonni beektan hoo jiraate jalatti Wankoo Entertainment jalatti koomentii nu gochuudhaan. Sirriidha akkanatti yommuu shubbisan dubartoonni sirruma shimalaliin qabatanii yeroo baay'ee isin ilaaleen hin beeknu. Isti yaada kennaati jirra. Kanaaf
diroonii hasiisan itti fayyadaman illee baay'ee nama boonsaa jechuudha. Iddoon kun iddoo eessa akka ta'e garuu naaf iddoo baay'ee mijataadha. Itti waraaban illee baay'ee gaariidha. Naannoo Finfinneetti waraabame fakkaata kan tokkaalaa. Hoggaa laalamu magaalaa fakkaataa yommuu laaltu gamoowwan baay'ee jiranii isumaan predict gootu. Asitti yoo laallee jechuudha amma uffanni adda addaa jira meeshaa caccaban bokkuu ni agarta. Bokkuun kufee dhagaa wayii keessa ulee siiqqee dubartiin qabattu hin jira. Uffanni dubartii illee hin jira. Akkasumas immoo alangeen hin jira jechuudha. Alangeen abbaa gadaa hin jira. Micciirran hin jira jechuudha. Bu'aa baay'ee qaba. Kino naannoo kanatti agarte immoo leemmatii yeroo baay'ee leemmatiin aadaa Oromoo Salaalee keessatti hiika guddaa qaba jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee irratti hin fayyadamne beekama. Keessattuu naannoo biraatti hin beekamtu leemmatii yeroo darban jechuudha. Baay'ee kan immoo shinootee jechuudhaan beekamaa jechuudha. Baay'ee karameellaa qabdi. Yemmuu cidhaalee yemmuu cidhaa yeroo ijoollummaa kee ta'ee tana citii baasuudhaa ka'eera. Miidhaa rakkoon hin qabu. Guyyaa meeqa rukutame karameellaa qurxadhee jechuudha. Shamarran yeroo darban jechuudha. Inni namoota baay'eedha. Guyyaa meeqa rukutame jechuudha karameellaa takkitti dhabe jechuudha. Hundumtu keenya. Hin bitanna garuu karameellaan gaafa sanii addatti mi'aawu. Addatti waan san gochuun waan akka waan biraa sii kenna beektaa. Sargiirraa achirraa leemmatiirraa fudhattee nyaachuun fudhattee baduun fudhattee kaachuun. Hiriyoota kee gidduu dhaabbattee namoonni jajjaboo ta'an immoo baatirii ibsuudhaan nurratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa turan jechuudha. Suni garuu nu hubachuu dadhabuu isaaniiti malee uumamuuti jechuudha. Garuu sargii booda akka gaarii arganna bara. Akka gaariitti maatii isaaniirraa isin arganna. Asti garuu viidiyootti dabarra. Uffanni isaallee yoo agarra baay'ee bareeda jechuudha. Baay'ee diizaayinii mataa isaatiin qabatee jechuudha. Tole ayyeen uffanni asirratti yaada kennuu barbaannu uffata deddeebi'ee dhufu miti. Yommuu ilaaltu viidiyoo kiliippii kaan irratti akka kaanitti miti beektaa. Wayaa adda addaa uffatee kan irratti yommuu ilaallu. Sorry. Okay. Itu dago. Asiti bakki itti fudhatan. Naannoo Finfinnee wanni itti fudhatan. Piyaasa fakkaata iddichi. Achumatti ni beeksisa. Baay'ee bareeda. Iddoon isaatis baakgiraawundii isaatis bataam itti nama hawwata. Inni biraa immoo maali iddoo kanatti jechuudha. Uffata aadaa akkasii babbareeda kan uffatee akkasuma uffata ammayyaa maaliif akka uffatee fayyadamuu qabu ture. Abbaa gadaa dhufe. Wayaan abbaa gadaa. Daa'imni illee asitti maal ta'u garuu baay'ee ergaan isaa naaf hin galle. Jechuudha daayireektoriin tokko yommuu kiliippii hojjetu yaada ofiisaa yaada mataasaa nama biratti jechisuuf. Isaafuu amma waan hundaa asirratti waan laallu kun hojii daayireektorichaati. Isaafuu ni amma viidiyoo kana laallee yaada nuuf gale yookiin asitti immoo yaalaallush. Okay. Ishee qabatee jira uffanni inni uffate sun hiikaa maalii akka qabu naaf hin galle kun asitti ilaalee uffatichi hiikaa maalii akka ta'e maal akka ibsuu barbaade naaf hin galle beektaa. Kuni uffanni kun garuu bara duriitti mootonni akkasitti jira miti. Kan isaa akka abbaa duulaa fa'aa fakkeenyaaf abbaa duulaa jechuun yeroo baay'ee sirna gadaa keessatti nama waraana dursaa waraana ta'e abbaa duulaa. Abbaa duulaan akkasii. Oggaa inti irratti isaan mudhii isaati irratti isaan hidhatee kana yommuu ilaaltu baay'ee naaf hin galle garuu. Wantichi garuu waan akka waraana iddoo waraanaa baay'ee abbaan gadaa taa'ee ture yoo agartee irratti abbaan gadaa taa'ee ture. Daa'imni xiqqaan illee taa'ee ture. Abbaa gadaa fuulduratti ulee abbaa gadaa akkasuma alangii illee agarree ture. Kukkufanii jechuudha abbaan gadaa sun gaddee jira jechuudha. Asitti yommuu ilaaltu immoo duuba isaatti odaadhaan itti fakkaata. Odaadha muka odaateetu duubaan mul'ata jechuudha. Amma yaada wayii nurratti erguu akka barbaadan ni beeksisa asirratti jechuudha. Odaa gaafa jennu odaan muka tokkoon lafaa kaa gubbaarratti baay'ata jechuudha. Oromoo jalqabni Oromoo akkasii jechuudha. Akkasii bakkee tokkotti ni tokko akkasii tokko taane tooni garuu wanni keenya baay'eedha jechuudha. Okay alaa baay'ee shubbistoonni isaanii baay'ee namatti tolu. Waan gaariidha.
Ulee kana immoo yeroo baay'ee faaya dhiirotaaf naannoo salaaleetti illee beekamu. Salaaleetti Dheeraa baay'ee qabatta. beekama. Naannoo bakka amma inni gabaabaan kuni naannoo biyya biraatti kan fakkeenyaaf naannoo Wallaggaa yoo fudhanne naannoo biraatitti naannoo Oromiyaa ta'e jechuudha. Jira Godina biraatti naannoo sun taane godina biraarratti yoo ilaalle faayadha jechuudha. Naannoo Naqamteetitti yoo fudhanne baaburitti faayadha jechuudha. faayadha. Yommuu irreechaaf dhufamullee yeroo baay'eetti uffatanii yookiin dhufanii qabatanii yommuu dhufan ilaalama. Gaariidha garuu Ergaan baay'ee gaariidha. baay'ee gaariidha garuu amma laala asirratti jechuudha yommuu ilaaltu kaawuntirii saayidii irratti ani intin jedhame awwaraabamee jiru jechuudha. Kaawuntirii saayidii irratti awwaraabamee jiru tokkichi jechuudha garuu baay'een isaa yommuu ilaaltu viidiyichi magaalaa keessatti awwaraabame. Wayaa uffatan immoo wayaa aadaati. Wayaa aadaati baay'ee bareeda. Isaafuu jechuun kana walitti amma kominikeet gochuudhaaf ayyaalan kana baay'ee nuti tole. Yommuu ilaaltu wayaa aadaa uffatanii iddoo magaalaa iddoo gidduutti amma viidiyoo Korma qotiyyoo argaa jirta? Eenka viidiyoo hedduutti jechuudha. Lamaan fudhataniiru waan kana kwaalitii isaanii Iddoon magaalattis kun garuu eessa? magaalattis baadiyyaattis. Kun amma yommuu ilaaltu hoteela keessatti aan hojjechaa jiran jechuudha. I think baay'ee 5 star naamanaan jennuun kana viidiyoota akkasii nuti baadiyyaa irrattis immoo waan gaarii ta'e Sinematogiraafii isaa. view gaarii sinematogiraafii isaa baadiyyaa irratti immoo ilaala. Sanseetii ishii ilaaltee argamti duubatti waan gaariidha mul'isuudha barbaadu nuti. Abbaa Gadaa Kobaasaa jira. Maaltu Adabaruma. walaloo isaatis amma yommuu ilaalu Baay'ee bareeda. Kana duras viidiyoo waliin hojjechaa ture. Viidiyoo baay'ee gaggaaridha jechuudha naannoo Booranaati. Mucaa naannoo Booranaati natti fakkaate. Baay'ee bareeda. Sirba Afrikaa wayii bifa inni itti tiraansleet godhe baay'ee bareeda hojjetee ture kana dura. Baay'ee artistii. taasisti amma nuti galgala irratti aan hojjetame kun sinematogiraafii isaa baay'ee nama gammachiisa. Laayitiin isaallee Laayitii isaa nasitti aan fudhata. kwaalitii kaameeraa sanitti waraaban illee baay'ee. Viidiyoo aan waraaban kwaalitiin isaa baay'ee aan nam dinqisiisuudha. Aan nam jajjabeessuudha. Sirriitti. Waaqayyo jira waa takka. Xiqqoo waan nama shubbisu fakkaata. Baay'ee baay'ee. Waan nama gammachiisa. Sirba ho'aadha baay'ee. Sirba shawaa baay'ee sirba uffata aadaa gosa adda addaatiin. Alaabaa abbaa gadaallee qabatee jira. Waaw asitti akkatti bareedu agartee. Waan bareedaadha. Sinematogiraafii isaa baay'ee waan gaarii nu mul'isa. Baay'ee kaameeraa maalichi baay'ee gaarii. Baay'ee nama gammachiisa. Biyya baay'ee. Kiyya. Xiqqoo beektaa sirbichi Shubbisnuyi. Agartee qotiyyoon hidhamee jiru sun hidhaa qurtee badeera. eeyyaa Duraan mataa raasaa ture. mataa raasaa ture Yoo. qaluudhaaf jechaa jiran natti fakkaata. Amma Asitti deema. dhiyeessa iddoon akkanatti. Yommuu deeman asii agarra. sirra olii kana baanu Oromiyaan biyya. Easy. Wow! Egaa harka fuunee jirra daawwattoota keenya waan kun entertainment irratti jirtu subscribe like yaada keessan immoo Nu comment irratti nu jajjabeessaa, beeksisa maatii ta'a maatii jenna. ta'a. Egaa fuulduratti viidiyoowwan akkanaa ni ilaalla comment irratti viidiyoowwan nuyi akkasiin ilaallu yookiin akka yaada itti kennu kan barbaadan comment jedhu. Nagaluu didee jechuudha. Eeyyan amma nu yommuu viidiyoo kana hojjennu nuyi isaaniin oli beeknaa jechuu keenya miti. Garuu viidiyoo keenya viizhiniin keenyaan akka yaada keenyaatti akka nama tokkootti yaada keenya viidiyoo kana irratti kennineerra dogongorus dandeenya sirrii ta'us dandeenya isin yaada keessan immoo koomentii irratti nu beeksisa. Jabina viidiyoon kun qabus fi dogongora viidiyoon kun qabus koomentii irratti nu beeksisa. Fuuldurattis viidiyoowwan akkanaa laalaati isiniif dhiyeessineet yaada kenninaa. Aartii Oromoos haala kanaan guddisuuf ni yaadna. Fuulduraaf illee diraamoota adda addaa diraamoota hojjetamanoo jiraatan isas isinii dhiyeessinee ni ilaalla. Sirboota haaraa kan ba'an fakkeenyaaf isinii ni baafna jechuudha. Eeyyena. Kanaaf baay'ee waan nu daawwattaniif viidiyoo keenya waan daawwatteef guddaa galatoomaa isiniin jenna. Hamma viidiyoo biraatti wal agarrutti yeroo gaarii dabarsaa. Yeroo gaarii dabarsaa. Viidiyoo kana dhiyeessuudhaan ani si wajjin ture ani Roobsan Dammisoo fi Ani immoo Kabbada Tasfaayeen jedhama jechuudha. isaaf waan viidiyoo kana haga xumuraatti nu daawwattaniif galatoomaa isinii jecha halkan gaarii isiniif haa ta'u. Hayyee.